primary goal me arga akkataatti gaafatan Oromoon arga ana dura irreen kiyya hunda caala ani amma kanan cichee gargaaru qalbiin tiyya kan jirtu waboo bira siyaasaa namuu nan argadha baru beeki amma ejji tiyyas lafeen tiyyas qalbiin tiyyas marroo bira jirti anaaf maali siyaasaa kuno nama baay'ee qabna nama siyaasaa gaggeessu gaafa humna qabaatte gaafa bareedina qabaatte irsin dhufa jedhan gaafa humna qabaatte gaafa irreen keessi jabaate gaafa roorroo ofirraa deemfachuudha humna qabaatte namni hunduu nama dhufee siyaasaa ummata laafaa taate ummata dadhabaa taate hunduu dhakaas irratti darbata amma ummata Oromooti irratti xinnaa guddaan ganda Amaaratii kaaftanii waan nuun jechaa jiran argina humna hin qabne waan ta'eef akkaataa nu fixaa jiruun argaam so sanirratti humna tokko qabaachuu qabna ejjennoo tokko qabaachuu qabna kanaaf garuu waa'ee siyaasa irratti waa'ee amboo jedhetti ammoo waa'ee roobalee jedhetti ammoo kan jedhu kana mana kana keessatti illee kamtu gaariidha kan jedhu kun wanni fayyaalessa waan ta'eef gomootii gowwaa waan ta'eef mutii namni hunduu ejjennoo hubannoo ofii qaba an sannan aarsus namni tokko waa itti fakkaatee haasa'e na fudhadhaaf lakkinaan ta'uun jedhaaf malee ammaaf garuu akkasitti walii mirkaneessuu qabnaa jedhee tayyaadha aggeeffadheetan itti deebi'a galatoomaa jara keenya bakka hojiitti han seeni. Okay, ammoo galatoomi. Namni biraa itti fufaa. Eenyudha namni biraa abbaan dabare eenyudha daawwii itti hafuftu shamarri keessummeessinaa daawwii achii sooretti sellamaan itti fufaa. Ayya waan xiqqoo shi dubbachuu barbaada maaliif qabsoo Oromoo keessatti eenyumtuu eenyu qeequudhaaf mirga qaba maaliif Oromoo ta'ee namni Oromoo qabsoo Oromoo keessatti aarsaa hin kaffalle hin jiru waan ta'eef nama kanallee yookiin nama jabaa qabsaa jabaa kanaan umurii kiyyaan illee yookiin itti siqee beekuu baadhu ani namni Oromoodhaaf aarsaa Oromoo barbaachisu waan Oromoo mirga Oromoo dubbatu anaaf eenyumaa olii jechuudha. Maaliif saatii hamma kanatti saatii Oromoodhaaf sagalee ta'uu barbaachisa malee saatii Oromoodhaaf namni Oromoodhaaf dhaabbate wajjin dhaabbachuudha malee nama Oromoo gane nama Oromoo duratti dabarsee kennu wajjin hin deemuun dogongora nama dhuunfaati jechuudha. Maaliif eenyumayyuu qeequu mirga qabna maaliif darbanii warra soddaa yookiin gondorii dhufanii yookiin Tigree eessa deemanii qeequu hin dandeenyu keenya qeequudhaaf immoo mirga guutuu qabna jechuudha. Oromoo ta'ee Oromoo qeequudhaaf mirga guutuu waan hin qabuuf. Kanaaf namni tokko yeroo abalu quuqama Oromoo qaba abalu immoo quuqama Oromoon qabu eeguu jedhamu gantummaa yookiin immoo jibba nama tokkotti fuutanii dhahimtanii hin gashina. Kuni dogongora mataa keessanii tokkoon osirreeffanne baay'ee bareeda yaadaani. Itti aansee Jawaar Mohammad Oromoodhaaf aarsaa jiru kaffalee jira. Oromoo qeerroo dammaqsee jira. Garuu saatii ammaa kanammoo namni Oromoodhaaf dhaabbatee yookiin mirga Oromoo falmee Oromoodhaaf dubbachaa jiru yoo jiraate waraana adda bilisummaa Oromoo qofa waboo qofaa jechuudha. Maaliif hundumtuu gaafa naanna'ee dhufu keessaa baqataa jechuudha. Keessaa dhokataa jechuudha. Har'a garuu namni Oromiyaa keessatti wareegaa jiru namni miila duwwaa deeme daggala keessa deeme garaa malee qooqa malee osoo nyaatiin osoo dhugin namni Oromoof aarsaa kaffalaa jiru waboo qofaa jechuudha. Jaalattanis jibbitanis saatii ammaa kana namni uummanni Oromoo qabatee duuba deemu akkan ani intala Oromoo takkaatti akkan ofitti amanetti waboo qofa jechuudha daandii nuti irra qabannee deemuu dandeenyu. Borullee nu bilisoomsaa in arganna kan jennee itti amannu yoo jiraate waboo qofaa jechuudha. Kanaaf gaaffii namni jabaan tun Jawaar Mohammad gaafatee gaaffii noormaalii jiru jechuudha. Gaaffii uummanni Oromoo gaafachuu dadhabee afaan keessa qabatee yeroo meeqatti rakkatu baasee gaafatee jechuudha. Maaliif baasee gaafate jechuun hin dandeenyu. Jawaar illee amma isaa danda'ame deebisee jira deebifee amma isaa danda'ame yaalees deebisuu baatus garuu gaaffiin inni gaafate gaaffii noormaalidha jechuudha. Gaafa dhaqanii aangoo qabatan Oromoo jedhanii uffata Oromoo uffatanii aadaa Oromootiin faayamanii lafee uummata Oromoo irra tarkaanfatanii uummata Oromoo baakibbaa irra tarkaanfatamee itti wareegamee itti dararamee as geeraan ittiin aangoo kana koranii qabatanii jechuudha. Gaafa dhaqanii aangoo irra ta'an immoo Itoophiyaa dura jigde sana Itoophiyaa Minilik gadi dhaabe sana daganaa deebisanii nutti haaromsiisanii jechuudha. Gaafa koran garuu Oromoo Oromiyaa bushinaa
ummata Oromoo dararame kanatu asiin nu ga'e jedhanii koran gaafa dhaqanii hangorra koran garuu lafee ijoollee keenya lafee abbootii teenya lafee ulfitti wareegame lafee maanguddoon keenyatti dhume irraanfatanii Itoophiyaa daganaa nutti haaressanii Itoophiyaa kuftee nutti kaasanii jechuudha. Mootummaan kun Itoophiyaa nutti kuftee kaase. Dogongorri iddoo kanatti ennaa nama qeeqxan dogongora nama takka fudhachuu qabdan. Jawaar kaayyoonsaa Amaarrillee Tigreenillee namni Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu mirgi isaa kabajamu jedhe. Mirgi nama kamii kabajamee jira? Har'a mirgi hin kabajamne mirga Oromoo. Nuti immoo dirqama mirga Oromoo nuuf hin deebine gaaffiin keenya nuuf hin deebinedha. Amma waaboon kan daggalatti wareegamaa jiruuf. Kanaaf waan na takka otoon dubbatiin dura maaliif jedhame maaliif kun ta'e jenneetoo ifa baafnee kuni ifa baafneetoo beekuun nu barbaachisaa jechuudha. Jaalannallee jibbitanillee daandii nuti har'a irra jirru daandii nuti irratti hin bilisummaa arganna jennee uummanni Oromoo irratti abdii qabu kun waaboo qofaa jechuudha. Hundumti isaa dhimma mataa jireenya isaa yookaan xaarullee ta'e kanarra ittiin nu bushaa ittiin jiraanna kan jennu yoo jiraate waaboo qofaa jechuudha. Kanaaf namni takka waa malee nama hin qeequ waan ta'eef warri kuni gadi wal buusanii ol wal baasuudhaa miti jechuudha. Asirratti qeeqni asirratti yookiin wanti dubbatame kun ol buusanii gadi baasu gaaffiidha. Gaaffii gaafatame isa gaafate fillafiitii dhaabee gaafate waan ta'eef kun dogongora saatii miti jechuudha. Dogongora hin qabu gaaffii tokko nama takka gaafachuuf mirga qaba. Intala Oromooti waan ta'eef ilma Oromoo takka gaafachuuf mirga guutuu qaba jechuudha. Kanaaf namni tokko eeguu gaaffii gaafatee abalumaaf gaaffii kana gaafatee ijaa achii dhufee fi ijaa kan ta'ee fi ijaa san ta'ee fi jedhamee gar tokkotti fudhachuu hin qabamu jechuudha. Obboleessa isaa gaafate waan ta'eef. Kanaaf Itoophiyaa kun maal listanii gaafate. Innaa koranii Oromoo jedhanii faamanii Oromoo faamanii akkasi dhaqanii Oromiyaa muluun eessaa ba'anii hiriira ba'anii gammachuu isaanii ibsatanii gaaffiin keenya nu deebi'a Oromoon an dararamte hin kaati. Oromoo biyya keenya irratti bilisoomne biyya keenya irratti bulla jedhee Oromoon akkana isaan simatee jechuudha. Gaafa achi ga'an garuu kan barbaadan erga guuttatanii kan barbaadan erga dhaqanii teessoo sanarra koranii sirna Minilik nutti kaasanii jechuudha. Nutti haaromsanii jechuudha. Keessa darbanii Minilik boolla keessaa baasanii gaafa hadu'aa Minilik nutti haasofsiisanii jechuudha. Waggaa meeqaan duratti ka du'e. Achi keessatti kan wareegame sun uummata Oromoo nama sagalii jedhamee barreeffamee jiru seenaa irratti nama sagalsan keessa akkamitti gootummaa Minilik sun ba'ee Minilik nutti haasa'e taa'e kuni sirna Minilik ijaare indaganaa deebi'anii nutti ijaaran malee uummanni Oromoo kun wanti nu godhan jiru gaaffinni gaafate gaaffii noormaaliidha waan ta'eef kuni kan fudhatama qabu gaafate kan Oromoon aga ammaatti hin dubbanne Oromoon aga ammaatti baasee hin dubbanne san gaafate inni jechuudha. Kanaaf maaf jedhee jechuu hin qabnu maaf qeeqee jechuu hin qabnu kun wanta jiru dubbate waan ta'eef. Waan bilisiginnaan irra jirtu waan mootummaan kun irratti hojjetaati jiru. Lafee ijoollee keenyaa irraanfatee lafee abbootii keenyaa irraanfateeti. Jawaariin illee wajjiniin aangoo hortanii wajjiniin sinitti kenname uummanni Oromoo kun siniif harka cabaccabee iddoo hundatti sinsimatee akkamitti uummata Oromoo kana gantanii akkamitti wal ta'uu diddan akkamitti uummanni Oromoo kun akkaan achitti sin ga'e wallaaltanii har'a uummata Oromoo gattanii jedhee gaafate malee waan biraa hin jiru jechuudha. Arrallee borullee akkuma amma itti fuftee kanatti itti fufii uummanni Oromoo kasii wajjin jiru kana dhiistee hin burjaajessin jedhee kan gaafatedha malee kun gaaffii noormaalidha malee Jawaar qeeqee Jawaar akkas ta'e Jawaar maaliif gadi qabdanii isa ol qabdaniidha miti kun. Kan uummata Oromootiif dubbate yoomiyyuu Oromoo bakka itoo akkanatti kan uummata Oromoof dubbatu duuba deemnee jabeeffannee quba walitti qabu baannee hedduu natti tola jechuudha. Kanaaf waan harkaa qaban warqina harkaa qaban meetiidha jedhe Oromoo yennaa mammaaku wanti nuti harkaa qabnu uummanni Oromoo yoo jedhee jiraatu yoo jiraate waboo qofa waboo kana yoo hin jabeeffanne harkatti yoo hin qaban wajjin yoo hin tarkaaffanne wanti badee hin deebu waan ta'eef tokkicha yoo badee waan deebiin arganneef hin argannu jechuudha. Oromoon borulleef taanillee kanuma duubaa sanatu nutti deebi'a jechuudha. Harma muraa fi harka muraa sanatu nutti deebi'a. Waboo harkaa qabnu kana yoo hin jabeeffanne kan biraa hin qabnu bilisummaan keenya waboodha. Galatoomaa isinii jechuu barbaada. Okay. Daawwi galatoomi gaaffiin Jawaar bakka inni walgahii godhu hundarratti Oromoon gaafatu gaaffii wal fakkaatati jechaadha. Itoophiyaan si nyaatti jechaa ni jiru. Waraana bilisummaa Oromoo abdadhuu jechaa ni jiru. Nuyi Oromoo yaadha malee Itoophiyaa miti.
abdii kutannee jirraa jawaar jechaa yeroo mee achirraa viidiyoo tokko haa dhaggeeffannu walgahii jawaar irratti kunillee. Maqaan kun marroo fi alattaafuu fi har'a agartee hagana jirraa jechuudha sila. Mee waan biraa dhabne ijoollee alhafte kana bira haa dhaabbannu sinin jedha. Marroo bira haa dhaabbannu biyya addunyaa kanarratti biyya qawwee malee bilisoomte hin dhageenye. Biyya eega bilisoomte daangaa fi qawwee malee eegatte hin dhageenye. Inni tola si kenna keessaafuu ilmaan habashaa agartee habashaa jala guddattee habashaa jala dhaalte tolaan isinii kenniti. Wanni bari intala dubraa ta'e walirraa kadhatanii bunaan walirraa fuudhanu miti bilisummaan dhiigaan dhufti jechuudha dhagartanii jechuudha dhiiga. Kanaaf olii gadiin gala namni diqqoo qabu tuffate guddoon argatu haram aangoo barbaada jaratti danqaraa santiin hafne. Aangoo barbaada jarri sun danqaraa santiin hafne mee waan dabarre dhiisaa fuulduraa fi dukkana caaltu nutti gaddeema. Dukkana caaltu. Dhageenya hin keenyu jechuudha. Amma irraa dhawachuu qabnaa jechuudha. Ana nama tokkootitti mammaas tokko maal jedhe jara lama waliin keessummaa dhufe. Addurree fi saree. Sareen dhufnaan achi ciifte. Addurreen xulub jettee bakka kamirra dhaabbattu achi gubbaa teette. Ati maaliif achirra teessaa jennaani? Ati eessuma kiyyaa kenni gaara jiru quban qabdu jetteen addurreen. Maal jennaan bareessuma kiyya qeeransa fa'aa gaara jiraan hin cafaa jetteen. Maqaan kun marroo fi alattaafuu fi har'a agartee hagana jirraa jechuudha sila. Mee waan biraa dhabne ijoollee alhafte. Okay. Gaafii akkanaa gaafataa jechaadha. Oromoon Jawaar Mahammad jechaadha. Oromoon laal Jawaar Mahammad caala fuulduratti ilaalcha tarkaanfatee jira jechaadha. Mee eenyudha amma tanii yaadu? Dubbadhu roobale takka hojiirra hin jiru dhiifatama daqiiqaa lama bichaan dubbadha. Thank you. Okay. Itti aansetoo sooretti dubbadhu itti aansetoo takkitti. Okay. Haya, ani Umar Sulamaan yeroon ijoollee ta'e inni isa beeka. Sirboonni isaa keessumaa naannoo keenyatti sirba baay'ee beekamu baay'ee jaallatamudha. Sirbi Umar Sulamaan keessumaa naannoo lixa Wallaggaatti jechuudha. Naannoo Wallaggaatti. Sirbi isaa keessumaa ani hin beeku. Sagalaffaa haa ta'u dubartiin tokko ani Harargee deemeen ture. Sibuma isaa laaltee dhaggeeffattee kan isheen qawwee abbaa ishee fudhattee bosona seentee dhaga'eeran. Maal jechuun barbaade namni kun nama gootadha. Sirbaatiinis nama bohaarsaa dhuguma aartiidha jechuudha. Kaleessa immoo haasaa isaa irratti yeroon deebi'ee ilaalu namni kun duubatti deebi'eera maal ta'eera jedhee of gaafachaan ture. Garuu haasaan sanni kaleessa haasa'e haasaa bareedaa, haasaa dhugaa, haasaa nama sammuun qabu tokko gaafatu, nama cichoomina goota jedheen fudhadhanii Umar Sulamaaniitiin. Maaliif aartistoonni baay'een boodatti deebi'aniiru maallaqni kun isaan dagachiiseera. Garuu inni ammayyuu ejjennooma isaa isa kaleessa ittiin waboo faarsaa ture. Isuma kaleessa warri isaa itti qabsaa turan sana qabatee deemuusaa irratti deebi'ee immoo naannoo isaa sana kan jiran keessumaa namoonni baay'een naannoo isaa kan jiran Jawaariin yeroo faarsan gaaffii bareedaa, gaaffii dhugaa, gaaffii gadi fagoo kan ta'e gaaffii inni gaafate Jawaariitiin jechuudha. Gaaffii inni gaafates yoo dhageessanii taatanii Oromoo jettanii deemtanii nuti sinfaana hiriirree Sindee garaa turre bakkalchaa nuu qabime bakkalchaa nuu miyuutii nuu qabi bakkalcha bari miyuutii nuu qabime. Okay. Innaa Oromoo taatanii deemtanii. Okay. Oromoo jettaniiti manaa baatanii garuu deebitaniiti immoo Itoophiyaa taatanii yeroo isin Oromoo jettanii sinfaana hiriirree baddaaf laka taanee sinfaana irra kaane duuba keessan hiriiraa turre uummanni Oromoos yeroo cufi jettan hin cufa yeroo ka'e jettan hin ka'a yeroo rafi jettan hin rafaa sin dhagahaa ture garuu yeroo geessan goolii gashuu dadhabdanii jedhe kun gaaffii sirrii bareedaadha kan namni hayyuun tokko gaafatu
Ani kuni gaaffii maaliif kana gaafate jedhanii nama goota kana haamlee isaa cabsuun ani akkamitti akka nama waan ta'u nama gaafachisiisani. Gaaffiin kun gaaffii sirriidha. Eenyumti borus kan inni ta'uu qabu kana har'a Oromoo jedhaniiti ka'u. Oromoof qabsoofna jedhaniiti ka'u. Oromoof bilisa baasna jedhaniiti ka'u. Rakkin Oromoo nutti haasa'u garuu yeroo chigaan immoo Itoophiyaa ta'u. Maaliif kana ta'a jechuun sirrii madha. Gaaffiin kun gaaffii bareedaadha. Namni kun nama gootadha. Akkuma rooballeen kaase har'a UK waan Manchester irratti jechuudha. Maal jedhanii gaafate mucaan dargaggeessi tokko ba Itoophiyaa keessaatii jedhe. Itoophiyaan Haayilee Fiidaa fiyyuu hin taane. Itoophiyaan nama akkas akkasii fiyyuu hin taane. Nama dargaggeessa nama umuriin ganaa waggaa 20 yaa Juwaar jedheeti gadi qabetti haasaa ture jechuudha. Kun gaaffii bareedaadha. Akkas gaafachuu qabu. Fuuldura dhaabbachuu otoo hin ta'in gaaffii akkasiitiin gaafatanii sammuusaas qaranii isa duraan dogongorra deemurra gara sirriitti akka inni deemu gochuun isa sirriidha. Ani Juwaariitiinis hin jibbu nama gaaffii akkas gaafatu kan ammoo ani gaaffii sirriin jedheen fudhadha. Umar Sulamaan nama gootadha. Nama goota ammas nan dubbadha. Nama goota dhugaati jedheen fudhadha rooballe. Thank you. Okay, galatoomii eebbisa. Anillee akkasumattanii ijjannoon akkasiitan qabaa. Umar Suleemaan ani Jawaar Mahammad dura daa'ummaa kiyyaatti nan beekaa. Ijjannoon ani waggaa 12 ta'eetu beeku sun Umar Suleemaan ammas ijjannoo san qabaa jechaadha. Okay, daawwi tartiiba kennii fi miiti godhadheetan isin dhaggeeffadhaa tartiiba kennii fi itti aanseto sooretti kan keeti Sambooda tartiiba kennii fi eebbisa gadi bu'iitoo nama dubbate gadi buusitoo daawwi nama haarawa jala ergachaa jiru waan ta'eef namni hunduu yaada kennachuu qaba jechaadha. Give up. Roobile daqiiqaa nu kennaa daqiiqaa 3 yookiin 4 sadan caaliin. Daqiiqaa 3 irratti dhaabsisi miitiin godhaan. Sooretti itti fufi daqiiqaa 3. Roobali galatu gaarii baay'ee haasa'uu hin danda'u. Carraa keessan akkuma seentan inni dabaree keessaniif fudhadhaadha. Egaa waa'ee artistii keenya jaalatamaaf kabajamaa kana waa baay'ee kaastanii jirtu. Artistii jaalannu, artistii kabajnu Umar Suleemaan. Artistoota hammaatiin wal bira qabu jechuun dhugaa baay'ee nama saalfachiisa jechaadha. Artistoonni har'a mootummaa kana faarsanii kan bulan waggaatti si'a 2 sirba kan baasanidha jechaadha. Maaliif faayidaa mataa isaaniitiif artistoota hunda otoo hin ta'in jiru artistoonni immoo kaayyoo fi maaliif akka sirban maaliif akka warraaqsan nitu beeka jechaa jiru hunda isaaniitii miti isaan namoota muraasa. Artistii kana biratti wal bira qabanii kompeer gochuun ni ulfaata. Taansee waa'ee Jawaar Mahammad kaastanii jirtu. Gaafiin Jawaar Mahammad gaafate gaafii ijoodha. Gaafii uummata Oromoon gaafachaa turedha. Rakkoon Jawaarii waa'ee Itoophiyaa kana labsa. Waa'ee Itoophiyaa kanarrallee Itoophiyaa isa nyaachuudha. Fagoote san arrillee hi'ameerree ba'ee Jawaar waa'ee Itoophiyaa sana Jawaaris keenya Umar Suleemaanis keenya walaa gaafatanii interviyaanii dhufuu jedhee namana Jawaarillee eeyyamamaa waa'ee kanarratti. Kanaafuu baay'ee hin dhibbatinaa hundi isaaniitu nama keenya. Warroonni immoo jalaa maa qeeqxu maal akkasuma riyyattan qeeqneeti miti nama keenya yoo ta'e qeequu qabna. Yoo dogoggora isaatti himuu qabna. Numatu deeffata waan ta'eef irraa dubbannaa. Siniin jedha yaada bal'aa hin qabu itti fufaa dabaree keessaniin siniin jedha. Sin dhageeffanna jala teenye. Dabareen kan kooti natti fakkaata daqiiqaadhuma muraasan haasa'ee bu'aa. Kan hin jedhu Umar Suleemaan sirriidhaan jedha. Umar Suleemaan inni sirriidha jedhu yaada jijjiiree hin beeku. Waan qabsaa'eef dubbataadhanni. Kanaafan qabsaa'ee ammas kana ta'uu qaba jedhaadhanni. Garuu kan hin jedhu yaadni isaa abdeet hin taanedha. 1990, 1980, 2010 gaaffiin kanuma abdeet ta'uu qaba. Gaaffiin ni gaafatu abdeet karatti hin gaafatamu ammas meeshaadhuma kaafnee akkuma durii waraana ajajnee gallee bosona gallee
bilisa baanaa kan jedhu abdeet ta'uu qaba. Adeemsa godhachuu qaba. Adeemsa sanaanii miti. Adeemsa sirreeffachuu qabu. Amma kan biyya hoogganaa jiru Oromoodha. Oromoon hoogganaa jiru kun nus Oromoodha jennee aangoorra yeroo inni bahu hundinuu Oromoodha. Maqaa Oromootiin hojjetaaru Oromoodha sirriitti beekaman. Garuu adeemsi keessan kun sirrii miti. Oromoodhaaf hin ta'u sirreessaa jennee jalatti qabnee sirreessuu qabna malee ammas isa kana buufnee wabii maalii qabna nama biraa fidachuutti. Ammas hin ta'u. Amma inni siin jette artistootni immoo artistiidhaan kana sirbii sana sirbii waa'ee akkasii sirbii jedhanii jechuun hin ta'u. Wanti nu cimsuu qabnu artistiin sirba afaan Oromoo irratti sirriitti sirbuu qaba. Artii ol qabuu qaba. Jennee qabuu qabna malee kana sirbii sana sirbii jechuus hin dandeenyu artistii Oromootiini. Waan nu barbaannu jedhaan jiran miti keessaan kunoo yaadolee walaloo kennaafi kana sirbii ati kana sirbii wanti nu fayyadu amma kana waa'ee Oromoon kana keessa jira kana sirbii asirra baanee jechuurra warri hin jiran. Wanti nu gochuu qabnu. Nageenya biyyaa Itoophiyaa hin barbaannu Itoophiyaan diigamuu qabdi warri jedhan sirrii miti hin ta'u never ever Itoophiyaan diigamuu qabdi. Aarsaa hedduutti kaffallee Itoophiyaatti. Oromoon aarsaa hedduutti kaffaleera Itoophiyaa kan jedhamu biyya. Rakkinni keenya yoo maqaa ta'e maqaan jijjiirra. Rakkinni keenya sabaaf sablammiidhaa. Immoo Itoophiyaan kan saba tokkooti kan saba addaa ta'e jettanii yaaddu. Sabni sun maqaatti moggaasanii akkas jedhanii kana jedhanii nuti akkas godhee akka jarriin faarsanii miti. Nu sana caalaa faarfachuu hin dandeenyu Itoophiyaan keenya inni jarri faarfatanii naanii waa hunda jarri baal hojjetu beektu. Miidiyaa irratti holola iddoo hojjetu wanta hunda irratti sammuu keenya irratti hojjetanii akka nu jibbinu godhu. Wanta sana akka nu jibbinee kun nu barbaachisu. Yeroo barbaadan nama keenyatti hojjetu. Akka namni sun nu Oromoo miti akka jennu nurratti hojjetu deebi'anii ololoo nurratti hojjetu. Nu nama keenya irratti lafa keenya irratti waan aarsaatti kaffalle irratti maaliif itti hojjechuu dadhabna? Miidiyaa maaliif dhaabuu dadhabna? Nu maaliif asirratti eenyu wal arrabsina? Sirriitti miidiyaa dhaabnee miidiyaadhaan chaalenjii gochuu hin dandeenyu jira. Wanti kun kan keenya jennee falmachuu hin dandeenyu. Walloon kan keenya. Walloo irratti ciccinee dhaabbannee walloo Oromoomsuu hin dandeenya. Walloo qixxeen amma akka jiruun inni Amaaraan jedha. Amaarri walloon fudhatu. Amaarri proppagandaatti hojjeta. Wallootti walloo ajjeesee Amaaraa mooteedha. Walloo Oromoomsuu hin dandeenyu miidiyaa irratti sirriitti hojjenne, aartii irratti hojjenne, wanta dhaabbataa tokko Oromoon maalitti barbaachisa amma sirnatu isa barbaachisa. Sirna dhaabbataa ta'e. Sirna Abiyyi diiguu miti, sirna Shimallis diiguu miti, sirna Jawaar Marroon diiguu miti. Marroon isin darbaa, Abiyyi isin darbaa, Shimallis isin darbaa, Oromoon Oromummaan hin turu. Sirni inni dhufus kan isaa ijaarrachuu qaba ammas dhufe. Ammas sirna dhaabbataa. Ala dhaabbata ijaarree dirqama gara Oromootti dhufa wantariin alas amma ta'uu qaba. Al tokko qoy. Lammaanis jette, Jawaaris jette, Abiyyis jette, Shimallis jette, biyya bulchaa jiranii jettes. Abiyyii fi jarri diiganuu miti kan hojjechuu qabnu. Maqaa akka maqaa jaraa inni fudhadhe Shimallisis wanta akka fakkeenyaatti fudhadhe malee Shimallee amma lammaan biyya keessa jira, aangoorra jira hin jiru. An akka fakkeenyaatti fudhadhe biyya bulchaa jiru tun ta'in waan jarri diiganu. Waan namni diigu ta'uu qabu. Tole waan namni diigu ta'uu qabu. Sirni Oromoo sirna dhaabbataa aartii irratti hojjechuu qabna. Ijoollee keenya irratti hojjechuu qabna. Diinagdee irratti hojjechuu qabna. As dhuftanii as biyya keessa amma warri biyya alaa jiran rakkina keenya sirriitti nu hubataa jiru jedhee hin yaaduan. Maaliif uummanni biyya keessa jiru amma rakkinni kee kana jenneetu dhaqnee mariisifne rakkinni keenya kanaa miti. Amma kan nu barbaadaa jirru nagaa rafnee ka'uu qotannee aaramachuu barbaanna. Nagaadhaan baanee galuu barbaanna jedha. Maaliif amma nagaa barbaanna. Amma nagaa kanaan dhaabnee uummata keenya yeroo tokko akka baratu goonee mana barumsaa ijaarree fi mana yaalaa ijaarree fi dhufnee uummata mariisifne maal barbaaddu karaa kamiin deemna rakkina nama baratee hin qabnu rakkina nama siistamii nu baasuu hin qabnu siistamii qajeelfanna maal irratti hojjanna miidiyaa irratti hojjanna maal irratti hojjanna qabsaa'ota keenya irratti hojjanna hayyoota keenya irratti hojjanna wanta hunda utuu meeshaa tokkollee hin kaasin
irra aanuu hin dandeenya. Ammas gaddeebinee sibiila baannee waa'ee sibiilaa kan morminaa. Sila gurbaan tokko maal kaasaa ture mana biraan ture. Namni Sooriyaa akkamitti akka fakkeenyaatti fudhata? Palesteenii akkamitti akka fakkeenyaatti fudhata? Sooriyaa biyya jigdi akka Sooriyaa taanaa jechuun koo harrabaan of deebifnee of arrabsuudha. Lammaffaa agreesiivii ta'uu hin qabnu. Gaaffii nama kamuyyuu deebisuu qabna. Nama uummata hedduu dhufee nu gaafata. Maaliif akkas gootu? Maaliif kana gochuu barbaaddanii jedha. Namni utuu meeshaan kaasiin dura gaaffii si gaafata. Namni meeshaatti kennite dhaqi baddaa galii kan akkas godhu namni sirqaama. Amma meeshaa ala ijoollee itti kennamu ijoolleen hin fudhatanii baddaatti galu. Maaliif meeshaan dassi ilaali bakka namni masaaraa qabachuu jaallataa baddaatti galaa waan barbaade. Namni masaaraa qabe namni kilaashii qabate deebi'ee immoo naman ta'u. Waan mootummaan leenjisee sirriidhaan makalaakaa poolisii ta'ee meeshaatti kennu malee akka dhuunfaatti namni tokko meeshaa fudhatee ka'ee meeshaa lafa kaa'uu hin danda'u. Meeshaan sammuu nama cufa. Sammuu nama cufa nama gaddeebisa namni meeshaa baatu. Biyyi meeshaadhaan biyyi aangoodhaan bitamte immoo kun rakkina Afrikaati. Akka Afrikaatti balaan kun jira. Amma kan nu barbaachisu nuko bichuu ol kaanee Jibuutiis fudhannee Eertiraas fudhannee biyya gudditti ijaarree Oromootu biyya ijaaraa jira. Oromootu biyya akkas godhaara. Nu deebifnee jalaa diigna. Nutu deebisee jalaa diiga. Hin hojjetu jenna. Isa kam inni nu amannu. Inni jalaa diigus Oromoo. Inni irra keessaa diigus Oromoo. Eenyutu biyya diigaa jira? Eenyutu biyya bulchaa jira? Inni biyya bulchaa jirus Oromoo. Inni daggala ta'ee eessa ta'e shiftaa ta'ees maqaa waraana bilisummaa Oromootiin shiftaan giddu gala biyya duubaas Oromoo. Kun gaaffii ifa ta'edha. Eenyuun keessanuu beektu. Waraanni gaa waliin gaa carraa warra kaaniinis. No, asirratti dogongora kiyyaan akka itti ibsuu barbaadde kun dogongora shiftaa hoo jette fakkeenyaaf namni mirga ofiitiif falmatu shiftaadhaa miti. Shiftaan isa taa'ee ummata saamu malee shiftaa nama mirga ofiitiif tokko qofa. Adda bilisummaa Oromootiin shiftaan jennee maqaa adda bilisummaa Oromootiin adda bilisummaa Oromoo da'oo godhatee kan ummata saamaa jiru jira. Shanii kan mootummaan ijaaree. Maqaan dhawwan. Shanii maal homti jedhamu shiftaan jira kan maqaa adda bilisummaa Oromootiin hojjeta. Kan mirga Sarraanuu kenname. Look, ela kiyya kam seete yoo isa daggalaa dubbatte addaan baaftee specifically shiftaa ati beektu jiraachuu danda'a. Wanni nu beeknu yoo jiraate maalidha namni daggala taa'ee falmatuuf mirga ofiitiif bahee yoo jiraate waraana bilisummaa Oromoo qofa kan nu beeknu. Kan biraa ka adda ijaaratee mootummaan erge yoo jiraate sawwaa ati quba qabdu waan nurraa hin beekne jechuudha. Jira beekna garuu jira. Warri nama qabanii miliyoona 3 miliyoona 2 miliyoona fidi jedhanii ummata dararaa jiran dhageenyeesin. Sun jira sun bar waraana mootummaati maal waan ga'amaa soba irra buutaan barbaachisu kun maal waraanni mootummaadhaas ba'ee hawaasa kararra qabee hawaasa magaalaa deemu qabee yoo hagana kennine gassin dhiisu yoo hagana maallaqa haganaa hin baafne ijoollee ta'e fuudhee waraana ergee waraana godhee gabbaasee isin tumsiisa yookaan maallaqa haganaa naa kenne jedhee gaafa tokko jiru waraana mootummaati. Dhugaadhaan sun namoonni beekne jechuudha. Ragaa qabdaa ragaa qaba ila kiyya ragaa qabaan fakkeenyaaf kiyyaadhaaf hin deebisa takkatti sooretti ragaa qabdaanaan jedhee miti ragaa. Barbiitti sun bar Dubaay fakkaatti mee saarchi godha laalamee guddina jijjigarra jirtu ekonomii uummanni naannoo sanii irra jiran laalamee akkasumatti ammaasillee walillee hidhachiisaa jiran jarri maaliif lafti tun akka lafa isaanii ta'e hin beekanii ibiddaan akka eeggachuu danda'an waan beekanii acha wal hidhachiisaa jiran. Kana deebisuudhaaf uummanni keenya yoo jaabaatee yoo jaaramee yoo hidhate qofa wal hidhachiisuu qabda Oromoon naannoo kudha takka uummanni Harargee keessattuu hidhadha. Ummanni karaa daangaa rabbatan hundi keessanuu hidhadha. Ka isinii rifatu tokko hin jiru. Ka isin cinaa dhaabbatu tokko hin jiru. Wallaahi gidaara jala teessanii bakka rifeensa footanii hojiin qabdanii deemaa karaa woboo falmadhu mooraa keetirratti abbaate obboleessoo. Biyya Arabaa deemtee sareen tahin obboleettii teetiitu mana dhalaa akkasii biyya baasii keessa dalagaa jira. Shamarran keenya bar biyya Jabuutii biyya Somaaliyaa kana keessa mana namaa dalagaa jiran bar. Shamarreen Oromoo Somaalee takka
tamana Oromoo dalaydu hin jirtu. Nadhoo teenya malee. Kana hunda maaltu godhe waan isaanirraa fudhataniiti dalaydu isaan godhachaa jiranii jechuudha. Karattuu lamatti ol garagalaa zabanyaa ka'ee go'eenyu khalafa saamaa ka'ee eenyu khalafa saamaa ka jiru ilmaan habashoota zabanyaan isaanii ilmaan Oromoodha. Kalaan dukuruuzariin ilmaan isaanii babbaasee galcheenyu ilmaan habashoota ka ilmaan isaanii barachuu dhabee da'asa mummuramaadhaan mana barumsaa deemtu ijoollee Oromoodha. Baadiyyoota keenya keessa manneen barumsaa bar hin jiru obbaleeyyan kiyya. Bar jaarraa 21ffaa keessatti bakka ifaan hin jirre jira bar Oromiyaa keessa. Bar bakka manni barumsaa hanga kutaa 8 olii hin jirre jira bar. Bakkitti manni barumsaa bal'inaan kan hin jirre Robeelanii bakka ati beektu eessa. amma laal Harargee bahaa tana keessa baadiyyoota keessa hin jiru. Amma naannoo teenya hanga magaalaa keessa qofa jiraata. Gin baadiyyoota keessa hin jiru. Daandii makiinaatuun qaban ammaan tana fakkeenya gaara mul'ataa fudhadhu. Daandii makiinaan qaban manneen haakimaan qaban. Dheengadda Dr. Tichi meeshaa mana haakimaa gabbuusisun Dr. Nuraddiin. Hararguma bahaa bakka Qullubbii Gabreel keessa ummanni miliyoona 35 amata galfatan kana keessa mana haakimaa keessa meeshaan itti ummanni wallaalamuun jiru Qullubbii tana keessa ana meettaadha. Wallahi doolaara 40 kadhachaa ture Dr. Nuraddiin. TikTok kanarratti namni san beeyne hin jiru. Magaaluma san keessaa miliyoonni 35 baha amatatti gize Qullubbiin dhufe maallaquma sun faannoo hidhachiisanii uummata keenya daaraa godhan hawaasa naannoo sunillee bar keessa jira galii harkanaati uummata kanaafillee wahigoona hin jaambar acha keessaa dubbatee barumsa qabxii guddaa fide turuu najjeesan eega malle zeenaawiin aangoo qabate obboleessa kiyya bar barattoota ijoollee Harargeedha lakkoofsan qabu bara kadhuman Haroo Maayaa Yuunivarsiitii keessatti Ana Qobborraa, Dadarirraa, Dirree Dhawaarraa, Baaltaawwaqee mikniyaat ni mootachu. Baaltaawwaqee mikniyaat ni moote janiiti kabarate qiccim godhaa jiran bar ijoollee teenya. Maal taatan? Mee Haroo Maayaa Yuunivarsiitii jala deemaa ilaalame Baaltaawwaqee mikniyaat ni moote. Baaltaawwaqee mikniyaat ni moote. Mee dhageeffadhaame Irzaa'il Rabbiin beeyneetu jiramoo Baaltaawwaqee mikniyaat ni moote qofaanii maxxansan jechuu. Kabaratu achumarratti Amaarotiin aangoo qabatti Goojjoon jaarratti immoo Harargee keessatti qabeenya irraa horteeti Finfinnee mana jaarratti Harargee keessa hanga jiraatu barsiisonni Amaaraatis mana kiraa keessa jiraata. Wallahi Harargee keessatti Amaarri mana jireenyaa bareedaa qabu tokko hin jiru. Mana qabeenyaa bareedaa qabu hin jiru. Garuu qabeenya keenya saamaa jira karaa ekonomiitiinis karaa hundaatiin gadaamoota keessa warri jirus akkasi. Isini galtee takka tana talamadaa nuti talamadaa abbootiin amantii ortodoksiidha ilmaan Oromoodha. Qullubbii san kontrool godhuu qaban. Amaarri mooraa teenya keessaa nuti nurraa bahuu qaba akka Harargeetti. Nurraa bahuu qaba Amaarri. Amaarri mooraa teenya keessaa nurraa bahu yoo abbootiin amantaa ortodoksii Oromoodha keessan kontrool hin goone nuti nafxanyaaf irraa baasna. Maaliif Oromoon silaa bakka san qabaattee galii teenyaatu nu gala. Robeelanii fitadhaa qoy Amaarri silaa bakka ummanni Oromoo silaa keessan kontrool godhatee galii bakka sanirraa argamu maayikii qabadhaa please galii bakka sanirraa argamu hawaasa keenyaatu itti tajaajilama. Oromiyaa bal'ootu itti tajaajilama. Faannootti hin hidhachiisan si galtee eega waan kan hin goone nuti humnaan firraa baasnaa jechuudha. Alada ni gaaf ummanni alada waliin qabaman ilmaan Minilik. Kanaafuu Harargee dammaqiyaatiis wallaahi kayyi mirga kee falmadhu. Firraa baasa kee ilmaan Minilik. Dhumaatiin kee eegan oolle barataa kee eega ajjeesuun isaanii hin oolle. Eega dhala kee xiqqishoo bayyanate ajjeesuun isaanii hin oolle. Yuunivarsiitiilee hunda keessa kontrool godhee jiru isaanii. Haroo Maayaa Yuunivarsiitii, Dirree Dhawaa Yuunivarsiitii, manneen barumsa Aaliyaans Nootardam Misraa Jagnoo Dirree Dhawaa keessa jiranis isaan too kontrool godhee jira. Dhageeffadhu gurra kee bani. Dhalataa kee barataa kee xiqqishoo ol kee hundaa sirraa ajjeesan maaliif namni baratee mirga isaa hin hayyamu waan ta'e jecha akka hin baranne si doomsaa jira waan ta'e jecha ka'ii dammaqi hidhadhu mootummaan gaafii keessi deebisuus hin jiru. Kaphiiphii taatees ija kee banadhu. Mootummaan gaafii keessi deebisu hin jiru. Dammaqii hirribarraa ka'ii. Galatoon Robeelee carraanaa kan ni deefa. Takkittiin waan bal'aa namni keessattuu ijoolleen Harargee takkittii sirriitti hordofaadha.
takkittiin waan bal'aa kaastee rakkoo naannoo sana jirullee kaasteerti. Maqaa amantiitiin akkamitti akka birrii guuranii faannotti ergan waan kanallee kaasteerti. Ortodoksii qofaa miti takkitti atillee sirreeffadhu. Gadaamii keessa taa'isitoo amantii dawoo godhattee faannoo gargaartu Oromoo Musliimatis ilaallata jechaadha. Maaliif waan qabsooti waan ta'eef hunduma keenya ilaallata jechaadha. Maalinni waraanni mootummaa tokko boobootti harka kennatee jira, booji'amee jira jechuun hin dandeenya. Yoo isinitti mul'ate kennatu isa kana haa dubbatume. Ittisa biyyaa keessa jiranii dhaamu ammammaatti oromummaa isaanii baranii gocha irratti ta'aaru kana baranii reeffa isaan galeessa dhi'een gaddaa allaatti nyaate waraabis nyaate ilaalanii mooraa diinaa kana cabsanii akka isaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromootti dabalaman hin barbaadu. Jalatamtaa. Bayyanaan jedhama. Bayyanaan jedhama. Bayyanaan naannoodha. Bayyeen hirreen asuma gara sana. Acuucaalli ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru addumaatti keessumaa dhaamsanii ijoollee Oromooti raayyaa ittisa biyyaa keessa jiranii dhaamu ammammaatti oromummaa isaanii baranii gocha irratti ta'aaru kana baranii reeffa isaan galeessa dhi'een gaddaa allaatti nyaate waraabis nyaate ilaalanii mooraa diinaa kana cabsanii akka isaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromootti dabalan. Okay, kuni waraana mootummaati jechaadha. Biyya akkana jirtu keessatti namoonni abdii hin qabnaa. Jawaarillee yeroo tokko tokko Itoophiyaatti fufsiisna. Itoophiyaa tanitti fufsiistu eenyu abdatteeti? Waraana mootummaa Itoophiyaa abdatteeti moo woboo abdatteeti? Kanallee beekuun barbaachisaadha. Jawaari goota hin sodaatu dhugaarratti dubbataa garuu akka inni yaadu san hin taatu biyyi kun. Waraana Itoophiyaatitu Jawaar eegaa? Inni eeguu jechaadha. Maaliif ummanni kun ilaalcha akka tokko miti tan qabu. Jawaar Mahaammadi waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabbachuun barbaachisaadhaan ijjannoon kiyya tan akkasiiti. Itti fufime abbaan dabaree eenyudha? Ayyee hundi gunguruu baadhee anuma natti fakkaata abbaan dabareeti. Hunda dursee kabajamaaf jaalatamaa uummanni Oromoo safeeffamaa warri biyya keessa jirtan akkasumas warri ala jirtan itti aansuudhaan jaallan qaqqaalii dirree qabsoo jirtan fooniif foon dhiiga keessanitti dhangalaastanii lafee keessanitti cabsitanii qabsoo hadhaa'uu gaggeessaa jirtan qonnaaltotas ta'e cuftu keessanii hundi isaaniitu akkam jirtuun isiniin jedha. Ooliin akkamii? Ani yaada amma isin irratti haasaa turtanii ajandaa mana keessanillee badaan beeku waan isin irratti haasoftan waan jala turee dhaga'eef sanuma irra dhaabbadheen dubbadha. Innis maalidha? Waa'eedhuma Jawaarii fi akkasumas immoo sirna kanarratti haasaa turtanii. Ani hunda duraayyuu maal dubbachuun barbaada? Miidiyaan hawaasummaa tiktookiin kun gabaadha. Gabaadha. Gabaa jechuun immoo namni kaawwan gurgurachuuf ba'a, namni kaawwan bitachuuf ba'a jechuudha. Kana yoo hin jedhu har'aa namni mana kana abbaan mana kana akka gabaa sanitti ilaalee nama mana isaa dhufu san kan bitachuu barbaade sa'aatii waa bitachuu qabu san karoorfatee dhufa waan ta'eef ajandaa mana isaa itti mee sirnaaf tartiiba kabachiisee tarii fakkeenyaaf ammaas keessatti waan argaa ture namuu gidduudha seenee ajandaa yookiin ideoloojii PP darbatee deemuudhaaf kan dhufee jira. Bilisiginnaan sirnaan jira. Qubeellee as keessa yoo akka waan barbaade goggodee afaanumallee wayi dubbatu akka taanitti dubbate ajandaa warraa fidee kan dhufu jira. Wanna akkasiisan immoo isin tartiibaa fi sirna qabsiisuun dirqama. Maaliif waa'ee waraana bilisummaa Oromoo fakkeenyaaf amma mana argutti abbaan hoostii of harkaa qaba abbaan mana kana kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo daandii xurree sanarra jira jedhee namana. Waan kana ta'eefu nama ajandaa keessaniin ala bahee dhufee waa'ee PP facaasu. Ookittiin isin gaafii gaafadhaa. Gaafiin kanarraa bahuun qabdu kan jedhudha. Inni kala biraatti yoo inni ajandaatti deebi'u Itoophiyaan sirna. Ani biyya jedheetu waamu sirna. Sirna san immoo eenyutu ijaarrate? Diina tolfatee akka ofii isaaf taatutti akka saba kamiifuu hin taaneef keessumaayyuu Oromoo vaayirasii taatee jechuudha. Akka jiraattutti diina tolfatee jechuudha.
Kana namuu hin beeka. Waaqni laftillee hin beeka kana. Namni kana kijibu tarii argitee nama ta'ee dhalateeti. Yoo argitee nama ala ta'ee guddateen alatti namni kana haaluu hin jiru. Maaliifin sirna. Garuu immoo haga yoonaa Oromoon sirna ni ijaarrannee kan jedhu Oromoon sirna hin dhabne yoona. Kana namuu guyyaa hin qabu. Sirna mataasaa qaba. Sirna gadaa addunyaadhaaf dabarsee kenne garuu sirna isaatiin hin fayyadamne sirna isaatiin hin bulle. Maaliifin sirna diinaa yookiin immoo sirna warraa duratti fe'amee sirna warraa baachuutti dadhabe malee sirna ofii ittiin buluu sirna ofii dagaagfachuutti hin dadhabne amma guyyaa tokko. Kanaafuu har'a sirna kana yookaan impaayiratii kana maqaa himadhee alaabaatee galuu hin dandeessu bara. Kana jechuun Taaddasaan Birruu, Hayilee Fiidaa, Maammoo Mazammir, Eebbisaa Addunyaa, Hacaaluu Hundeessaa, Battee Urgeessaa hundi isaaniitu sirna kana Itoophiyaa himatanii ba'anii galuu dadhabanii wabii ta'uufii dadhabde. Kanaafuu maal ta'uu ishii ijaaruun barbaachisa. Akka yaada kottabee argite ijaaruunis illee barbaachisu suphuun illee barbaachisu. Garuu Jawaar immoo daandii isa baasu deemaa jira. Maafiin jedhe tarii Jawaar yeroo kanatti waraana of harkaa qabu hin jiru. Waraana lolchiisee waan tokko godhu of harkaa hin qabu. Waan kana ta'eefu aayidooloojii san qabatee laayinii kanarra deemee tarii uummanni kallattii kana waa uumuu danda'a dhiibbaa wayii jedhee waan deemu natti fakkaata. Ani akka waraana bilisummaa Oromootti waan Jawaar jedhu sun parsantii guddaa akkasumatti akka inni itti fufuun barbaada. Maafiin jedhe maaf jette jedha tokko gaafinni qeerroo isa jala buutee hiriirtu maal godha Jawaar faallaa mootummaa waan deemuuf qeerroo isa jala deemtu san mootummaan tarii dhiibbaa irratti godha. Gaaf dhiibbaa irratti godhu qeerroo sun Jawaar bira dhaqxee hidhachuu dandeessu. Eessa dhuftee hidhatte? Kallattii keenya kanaan dhufti jechuudha. Kallattii kanaan nuuf advaanteejii guddaadha. Piraawudiin qabaa isaafis itti fufiin jedhaan. Garuu Umar Suleemaan waan sirrii gaafatee akkasitti sirriidha. Jawaar irratti waan inni gaafate sirriidha. Itoophiyaan tuni biyya kufteedha. Kana kaasuudhaaf suphuudhaaf akkasitti maal bu'aan isaa immoo riiskii isaaniin booda waan guddaadha. Waan immoo lafaa ka'uu danda'u miti jedhee sun sirriidha. Garuu namni argitee miidiyaa biyyaa keessatti gisee tokko Umar waa dubbatee ture. Miidiyaa biyya keessatti yeroo biyya ture. Warra lolan kun jedhee dirree jiran kun waan mootummaa jiksanii qabanii garuu girrigirrii wayii uumuu barbaadanii yaaduu danda'u yookiin girrigirrii uumuu danda'u jedhe. Argitee yeroo barbaadetti akka barbaadetti gaaf Jawaar bira geessee akka waraana bilisummaa Oromoo yookiin daandii waraana bilisummaa Oromoo irra dhaabbattee gaafattee gaaf mootummaa irra bira jirtu immoo warra kara mootummaa fakkaattee dubbata. Namni hedduu argitee amma ani Umar Suleemaan intarviiyuun biyya keessatti godhe sana ammallee na qabasanii arguun danda'a. Isin hunduu beektu maal ammallee hin jira. Gaafsan waraana bilisummaa Oromoo argitee vaalii goomaan qabu jedhe. Har'a immoo hubatee argee impaayiratiin tun immoo sirnaan argitee uummata Oromoo miidhuu facuucuu sana arginaan karaatti sanitti goree sun gaariidha. Kanamaafuu maal isin jedhaa isin jechuun barbaade sirna jechuun immoo namni kamuu argitanii namni dhuunfanillee sirna ijaarrachuu danda'a. Sabnillee ijaarrachuu danda'a. Biyyi tokkollee ijaarrachuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf amma diraawunizimsii kan jedhamu sirna diraawunizimsii san Chaarlis Diraawuntu ijaarrate jechuudha. Maalidhaaf innis sirna saayintifikii jechuudha. Kana oonyuudha nama dhuunfatu ijaaree garuu immoo namni sanarraa fudhachuu danda'ama. Fakkeenyaaf amma sirna laaniksii hin beekna namni hedduutu. Sirna laaniksii sirnoota teeknooloojiiti. Nama laanus Tiraavool jedhamu akka sirna saffidee hin beekne. Kanaafuu sirna jechuun namni dhuunfaa sirna ijaarrachuu danda'a. Sabni ijaarrachuu danda'a. Biyyi tokko ijaarrachuu dandeessi. Gaafa kana garuu Oromoon sirna mataasaa hin qaba garuu sirna mataasaatiin bulaa hin jiru. Sirni kun immoo Oromoodhaaf hin ta'u. Oromoon Itoophiyaa keessatti jiraachuu jechuun adaamii ollaa hagamsaa jedhee Oromoon ganamas galgalas bocha. Kanaafuu biyya mataasaa ijaarratee daangasaa kabachiifatee yoo jiraate irra furmaatan jedhaa. Dammaqa Nagaasaa ammataa hidhate kun yeroo sana Amaarriin na tumtee faannoon jedheete dubartii irratti wal lolanis sobu. Oromoo fi Oromoo dubartii irratti wal lolaniiti isa caala kaffalaniitu fudhatanii jechaadha dubartii sana. Malee faannoon isa tumte hin jirtu. Gannaqa. Sagalee ol baasee qabu. Gannaqaan akkana mataa hidhamee taa'uun waan gaariidha warra
tortortuu Minilik jala yaatee qabsoorra cubbuu ooftu. Hayyeeme waa hundaafuu galatoomaatti dhifamaa wajjini dammaqaa kanaan na qofalchiise. Warri Habashaa jala deemu akkana dawaamsa. Amma miyuutii godhadhu ambo. Me ambo wanni godhadhaa kaa miyuutii jara keenya. Galani miyuutii qabad. Itti fufi miituun godhani isaan itti fufate. Galatoomaati kan mana dura dubbate galatoomii ulfaadhu hedduu yaada bareedaa lafa keeyse dhugaan jirtu sanuma kanuu rakke sirna ammoo takka taana nu dhibde namni gabrummaa miite kun ifta hin danda'u ni beektani dhugaa jirtu tanaas hin arkani sirni kun waan cubbuuti Oromoo tana amata 550 qara'aa ture soba cubbuu takkaa biyya san keessa dhugaan dubbatamtee hin beektu. Eegi gaafatan Oromoo gadi qabuu irratti gatta'an masaraa Minilik tan jaansan 4 kiiloo san achi keessa falli jira. Oromoos kan itti qara'aa turan barnoota jaanii waa meeqatti hima wooma sobaa cubbuu tanatti himaniiti dhugaa tana arkuu dadhabde. Oromoon warri sulaaniin arkaju ittiin dhiisan keessaa nyaatan qaroo. Jaamaa warra isaan tahee humaanuu banne kana nuuf gadhiisan kabar akkatti biyya bulchanii fi namni kun maalii fi uumaan namaatu maa rabbiin uumee fi mirga kana dubbachuutti hin dhiisan. Biyyaa caccabee jaan amma Afrikaa keessaa amma miskiinni addunyaa irraa takka faadhaa Itoophiyaa Bangladesh maafiisiidha. Maaltu akkas godhe biitti sun qabeenya dhabdeeti. Bar miskiinummaa namni fide uumamaan rabbiin dachii badhaatu akka Oromiyaadhaan jirtu yoo dhuguma rabbi sanne addunyaa keessa yaanee garri biyya barafaa biyya maarree ittiin jiraatan teenyaata qilleensisii qulqulluu mukkeensi muka dawaadhaa waafee dachii tana facaaftu waamee qarraa murattu keessaa uummanni agabee karaarra taa'ee kadhatu. Maaltu kana godhe? Warra akkatti bulchan hin beekne aangoo isaanii qofa tiisuudhaaf sirna Minilik irraa eegalee hanga irraa uummata hafuura baafachiisan hin beekan. Akkatti uummanni kun bobbahee galu barbiitti guddatte jechaan namni kanuma qabeenyi samiidhaa gabbu'uuf se'an. Bar qabeenyi biitti takkatti guddattee dira teknooloojii maarree meeshaa adda addaa guyyaarraa uuman kun banna gayaa. Nama sammuu nagaa qabduu waa uuma. Sammuu nagaa qabduu bobbahee galee if jiraachisee warra biyya san bulchu itti uummataan tajaajilanillee uummata kana ka godhu. Uummanni bobbaa galan qabne ka waan nyaatee dhuguu kanaaf rakkatu. Na ajjeesanii na fuudhanii na hidhanii yoo dhugaan dubbadle kana yaadu eesaan biitti guddattire okolomiin biyyaa duute uummanni miskiina weesiin jaanne. Maaltu guddina dhoorke maaltu barnoota dhoorke barnoota yoo barate qalbii takkaan nama biyya qabu nama mirga qabu ka waan baratuuf beeku san baratee hojiisa uummata isaa tajaajila kennuutu waa barata. Mee nama baratee uummata fiiti tajaajila kennee nagaan wanni ta'e harka hiraaruma ni aana maaltu tajaajila kana fide. Baratus bakkatti baratee gattaa'ee uummata kiyyaan tajaajilaa iyyuu hin jiru ka dhugaaniin saba kana gargaara iyyuu ni gochiisan. Kana biyya daaraa qotee sirna kanaatu sirna jarri tolfate akkatti uummata Oromoo kana caccabsanii akka mataa waliin qabanne irra ta'an tolfate. Keenya gaa ka sirna san fudhatees san caalaarra jabaateetu isaatu amanamaa ta'e amma.
Oromoo biyya bulchaa jaan. Afaan Oromoo dubbata. Wanni inni Oromoo godhe hin jiru. Bar biitti guddattee 11%dha siin jaan. Sagun guddinni biyyaa ka uummanni karaarra taa'ee kadhatu. Kasilaa waan inni dalagatu wabbaa gara dhabe. Eessaa dhufe jetta yaadiiroo. Kijibdummaan lafa taa'uu kan qaanfatamne kuni ummata abaluu gargaar ta'an. Bar yaada namni tokko yaadee waa gargaaru mirgaan yoo dhabe biitti sun kuttee bar namaati mirga namaa uggurtee ana malee nam tokko jalaan dubbatina waan naan siin jee fudda yoo jette biyya ajjeeftee ifillee ajjeefta. Amma yoo isaaniitti hoggaa nama kana ugguranii waan ni godhan aangoon tun kanuma turtuu fi se'an. Bar deebi'eeti wamaati silaa hoggantu sanuu si jalaa distirooy immaa godhaa jirta. Kana wallaaleeti sirni Itoophiyaa jaan kun Oromoo biyya bulchaa jaan kun Oromoon biyya bulchaa hin jirtu Oromoon wal fixaa hin jirtu. Ka Oromoo fixaa jiru sirna Minilik kalee Oromoo irratti fe'ee kanaatu Oromoo fixaa jira. Kana jala horii hoo kana suphina juu hoo. Iro waan kanan arkimmo waan dabre sayin arkimmo nin hubatimmo xiinxalaa siyaasaa tahanii waan uummanni Oromoo itti as ga'e miidhama kanaatun galiniifmo sirna kana suphinee sablammootaa wajjiinii ja'a. Bar sablammootaa wajji rakkoo hin qabnu kan rakkoo qabnu bar abbaa biyyummaa ta'uu dhabne malee rakkoo sablammootaa nama wajjiin buluu kana Oromoon hin qabduu bar. Rantan addunyaa nama fuutee biyya adda addaa keessummeessu kana bartoo Oromoo fide. Dilama Ameerikaan nama fuudhu, Kanadaan nama fuudhu, Austraaliyaa maareen nama fuudhee nama jiraachisu kana bar dura Oromoo godhee ni beektani akkasitti. Kaan ilma godha, kaan dachii kennaaf, kaan intala kennaaf. Godhee mataa isaa bar dura addunyaa fide nama fi qabuudha. Rantan immoo sablammootaa wajji akkas taate sablammoonni Oromoon akkas taate maareedha. Kana sii fida. Warreen sammuun dhoqqaabee Habashaa tanaa wajjin wanni itti himan amata 500 waan soba takkaa dhugaan dubbatin nama saamuu, nama ajjeesuu, nama hidhuu, biyyaa baqachiisuu. Kanaan baratan barnoota kami qulqulluun kan dhugaa saniin saba kana qaban. Kanaan nama miidhaa as ga'ee. Jara keenya rakkoon teenya sirna kana suphuudhaa miti. Oromoon dura akka sabaatti biyyasiita ifii qabdu san irratti mirga bobbahee galuu dubbattee dubbachiisuudha, filtee filamuudha, san qabaachuudha wanni nu rakkise. Qabeenyan dhabde. Kana akkamitti kana godhattaa yoo kana dubbatte ni hidhamtaa ati kana dubbannaan ni ajjeefamta. Fagoo biraan dhaqinaa fakkii battee urgeessaa fudhadhaa. Qawween fudhanne waa takka hin jenne miidiyuma irra taa'eetu dhugaa Oromoodhaa kanaa je. Maa dhugaa tana dubbattaadha. Macaaluun akkasuma gaa'e meeqa lakkaawineen fennu kanaan nu dhibe yaa Oromoo. Jireenya fi jiruu saba keenyaa lubbuutti hadheeyse. Kana hangammoo kun hin jijjiiramnettis Oromoon nagaan harkatu. Warre sirna kana suphina joos Oromoo irraa dhaabbadhaa hin suphomu sirni dhabamuu qaba malee hanga inni diigamutti biitti sun hin nagaan taatu Oromoon hin nagaan harkattu. Abada waliin maa booda akka durattiitti Oromoo irra deemneeti miilaan irra deemneeti akka nus hin jenne buli jenneeti irra deemna hajuu. Biyya san jiraachisuus hin danda'u Oromoo isaas gad dhaabuu hin danda'u. Gaaffii si gaafadhu abdi waan siin jedhu sirna kana namatu ijaarata mootummaa sirna tokko ijaaratu sirna namatu ijaarataani. Kajaarrate Minilik jaala kiyya. Kajaarrate Minilik. Akkas sirna Minilik ijaarate kana Oromoon ofii isaatiin tolfatee akka isaa ta'u ijaaratu hin danda'u. Maal dadhaba sirna san fudhate kaa warri murakkaa jiru kanaami sirna san fudhatanii san itti fufsiifnaa siin jaan hin dhageessu. Hoggaa nama reefa si haasa'an.
Gaafiin kiyya akkana. Fakkeenyaaf sirni kun sirna Minilikii ijaarate san irra deemu jira. Mootummaan amma sirni amma jirullee sirna Minilikii. Sirni kanaan durallee nu bulchaa ture. Sirna Minilikii irra ijaare san irra dhaabbatee nu bulchu ture yookaan nu dhiitu ture erga jenne. Akkami biyya amma jirtu tana keessatti sirna mataa keenna sirna Oromoodhaaf ta'u sirna nuuf ta'ee saba biraatiif fillee ta'u ijaarachuu ni dandeennaan gaafii nu maratta. Fakkeenyaaf Minilik akka isaa ta'u ijaaree akka sirna isaa fi saba isaatiif ta'utti ijaaree nu dhiitaa ture. Akkasii miti. Yoo akka Oromootis sirna nuuf ta'u ijaarachuu hin dandeenye. Jara keenyatti fufuu xinnoo dhagahan ture namni kun intarneetitti akkuma kiyya addaan kutee natti fakkaatee dhiifamuun ol seenu. Nin jira. Baay'ee fixadhe eegasu. Gaafiin gaafadhe gaafiin kiyya akkana laal. Fakkeenyaaf sirni amma jiru sirna Abiyyeeti. Sirna Bilisiginnaa sirna Abiyyeeti. Sirni Abiyyiin akka Abiyyi qabsoo Oromootu gara duraatti fidee qabsoo Oromoo fuudhee dura fide kun sirna Oromoof ta'u ijaaruu osoo carraa qabu carraa sanitti Oromoodhaaf sirna Oromoof ta'u ijaaruu irraa dabee sirna mataa ofii sirna Abiyyii fakkaatu sirna ofii isaatiin ittiin Oromoo bulchu ijaarate. Oromoon ofii isaatiif hooggana isaaf ta'uuf sirna isaaf ta'u akka fedhetti akka Oromoof ta'utti ni ijaaradha jechuun ni danda'a sabni. Oromoo sirna san maaltu ijaarachuu isa dhoorga? Gaafiin kiyya. Laga jaalatu ija. Denggal Qairoon qabsoodha goote. Nama 17,000 olii wareegamee ni beektaami. Ka qabsaa'e Oromoo. Ammoo deebi'ee warruma kalee sirna wayyaanee saniif ulee tahee garafaa turee fi viidiyoo santu qabsoo silaa Qairoon gootee ummata kana hafuura baafachiiftu dhayitee warruma kalee sirna san jalatti nu naqan. Eenyufa nambar 1 Johari abbaa Qairoo jee as bahee. Bilisoomne ijoollee abbaa gadaa biyya bulcha jee Oromoo gowwoomse waraana fidaa galcha. Disagree kun sirrii muti yaadni kee kan amma disagree. Yaa maaliif? Eeysan. Ila. Qabsoo Qairoon goote goone dura. Ila qeerroo kan gaggeesse. Ila bakka tokkotti walitti qabdanii hoo balaaleffattu waan hundaan ta'u jarreetti. Juhaar waan balaaleffannuuf qabna Juhaar. Waan hin balaaleffanne garuu bakka tokko qabnee hin balaaleffannu. Juhaar qofaafis rakkina kana hin kenninu. Mee nama tokko keessaa barbaada. Namni hin dogongorin gaafatamu wanneedhe. Ibni namni tokko duratti ol seenee haasa waa'ee Umar Suleemaan gaafa biyya jedhu sani akkana jedhee ture jedhe dhugaadha. Sobaa muti. Kan beekuu qabdanii at the same time Abiyyi nama jedhamu kana mee bakka Oromoo kaa odoo Oromoo ta'e odoo batteetti odoo abachuu bakka turtee si beeyna matuma keetii buuyi. Ila waa'ee kiyyaan haasa'anii ani yaadarraa hin haasa'e. Dhugaa jechuun dubbanna warra kalee balleessu hunda tokko tokko beeynaati. Bakka fe'ee bagan jiraadhe. Yaada kiyyarraa malee anarraa maal gootaan? Yoo dhugaa dubbanne yoo badii goote sin jenne badii dhaabbachuu qabda. No, laal abdi ambo dhiifama. Abdi ambo yaada wal morma. Utaaluu feetaati. Ani yaada keetirratti maaliif akka dogongorreessi himaa jira? Ati ambo bokko jiru sun beeku. Na beekte hoo? Amma unoo asan jira. Dumaa mormamtaree. Kiyya maali ani na beektee na wallaaltee maal narraa goota? Maa mormitan dhugaa yoo dubbanne dhugaa san maa awwaalta? Dhugaa keeti ani dhugaa dubbachuu keetiifis rakkina hin qabu. Siif dhugaadha wanni sun. Garuu moo bakka tokkotti hoo qabdee kun sirrii moti jennaan ati si beekna naan jetta. Ani Juhaar beektee eenyu beektee beekuma namaatii moti. Akkaataa Oromoon hunduu waloon itti dogongoren si hime.
Ati Laale biyaa mala amboo afaan na qabuu dhiifama. feete si beekettee maallaa gootaan intala qabdaa kan natti heerumsiiftu moo mucaan qabaa Eenyu qaba intala sirri qabdaa qaba. kan natti heerumsiiftu maal Personaalitti narraa hin goote? deebiin dhiisidhe amboo dhiisi. Ati laala akkana Yaadi beekta amboo yaada isaati inni illee yaada ofii haa kennatu abdiin. Kaati naa yaada kennuu sanii nan barbaaddu sani. beelaa ulfinumaana yaada sanii inni waa'ee Juhaar kaafnan ani amma Juhaar balaaleffachaa Mati jiru. Johaariif Pointii wabiidha kaasee. moo yaada isaa yoon nama Oromoo Leencoo Lataa Johar Abiyyi hundi isaanii har'aan tana dhiiga ilmaa Oromoo gannaqaa jiru ni jiddaati. Namuu ilaa Abiyyi hin gane eegasu gabaabsee hunsii kan yaadni kiyya fudhatamus fudhatama qabaatu sii odoon ta'in uummataa kanan jedhu. Namni Oromoo ta'e hunduu jaboonni keenya warri siyaasaa hunduu kan dogongore except Marroo. Abiyyi ilma Oromooti nama Oromooti jedhanii achi kaa'uu keenya. Odoo bakkee Abiyyi jiru kana nama biraa kaahame. Odoo Lammaa ta'ee jiraate akkuma Angoorra jiru. Odoo Juhaar ta'ee jiraate. Odoo Baqqala ta'ee jiraate. Odoo nama biraa ta'ee jiraate. Qabsoon Oromoo fiixa baatee turte gaafa sanu. Ganamuuni fi gadhee harka bu'uun amma waan har'a jiru kanaan nu gahe malee dhiigni Oromoo dhiigni qeerroon suni waa amma ga'utti amma eengaddaatitti jechuudha. Amma Abiyyi Angoorra bahutti waa itti carraaqni waa dhiiga dhangaleessanuu balleessee siin jechuu kiyya obboleessa kiyya. Ati itti fufi. Ani garuu Laala kan amboo okay amboo jechuun asirratti abii laala no amboo gaafiin si qaba. Jechuun kee yoo akkas jettu abiyyiin hunda ganee Oromoo mara gane jechuu keetiimi ifat. Qabsaa'ota qofaa miti Oromoo yaa. Okay abiyyiin akka bakka osoo abiyyiin bakka san ta'uu baate namni biraa bakka san jiraate silaa dogongora kan hunduu sirraa jette. Dhugaadha okay. Bira geenye silaa Itoophiyaas dhuunfannee mirga keenya akka Oromiyaatitti har'a silaa Oromiyaan ijaaramte eessa geeche namuu Oromiyaan tuqu federaal sistamiin biraan geenye hunduu haa ijaaramu silaa odoo Abiyyi gantuu ta'uu baate. Abiyyi uummata qofaa miti kan jirus kan du'es warra siyaasatis warra lolaatis hunduma gane Abiyyi. Amma ga'utti qabsoo teenya amma asiin geenye kana hunda balleessi. Okay, yoo akkas ta'e deewaan irraa abiyyi mormuka ture Jawaar jalqaba irraa deewaan irraa mormaa ture. Saniif kireeditii kennitaaf Jawaari. Kireeditii kennitaafi saniif mormuu isaatiif jalqaba irraa beekumsa isaa irra jete abiyyiin biyya tanaafis saba kanaafis Itoophiyaafis hin ta'u jedhee deewaan osoo aangootti hin dhufne mormaa ture. Kireeditii kennitaafi Jawaari. Nan dhageenye jechuudhaati. Dhaga'u jira na dhaga'e irra naa deebii dubbata. Ammaa moti na dhaga'e egaa gaafsanii odoo Juhaar hin jedhin odoo feesbuukii kiyya odoo agarte gaafsanii waan atti manirraa ka'ee Juhaarii galata galchuu dhiisiti. Isa deeggaruu dhiisiti. Odoo Juhaar hin jedhinan gadi bahee namichi kun akka feekii ta'e digriis akka hin qabaanne jaartiin isaa jaartiin Shimallis Abdiisaa har'a jaartiin of jedhee of jalaa qabu kun akka isiin katabdeef waan hunda gadi bahee hime. Let alone Juhaarii maa akka gaariitti lafa kaa'e akka gaariitti ibse gaafsanuu dubbadhe. Odoo amboo miidiyaa guddaa qabaatee gaafsan silaa kiyya dura dhageecha kan Juhaar jedhu. Kanaaf ibee namichi alaffatee kan nyaatuudhaaf har'a hojii kiyya hojjechaa kanan jira Awustiraaliyaatti as deebi'ee. Dooktar OPDO naan jedhani bee sababa lammaatiif jechuudha gaafsan biyyatti deebine. So hin beekna oduma beeknu itti naqamne hin taati jennee immoo ilaa namichi gaafsanii hin beeknu takka gowwaadha dadhabaadha malee Oromoo akkatti gane jedhee namuu sammuu keessatti iyyaan. Namuu haala kanarraan nu gaa'edhe iyyaan. Kanaaf bee namuu hunduu waboo har'aa innu kana darribaa malee darribaa kumsaa malee yookiin marroo malee hunduu lakkii mootummaa tana mo'annee tanuma teenyaa ilma abbaa gadaati kan jechuutti garagalee kun immoo namni alatti hafee nama maraatee nama hin hafee waliin jechuu qabnaan Oromoon kun afaan qabate jechuudha. Sanas si himuufe kireeditii qofaa. Kanaafuu ati amma walitti qabdee dhiigni Oromoo san qisaasessee Juhaar Mahammad kan jettu hoo ta'e nu hunduu qisaasessine jechuudha. Anallee dabalatee amma dhakaatti darbadhee yookiin dhiiga sanirra jedhee jechuudha. Maaliif haa ta'u gaa jedheeti biyyatti deebi'eetii mo'onna jedheeti. Odoo hamma lammaa takkituma achi ariijutti Oromoon hunduun gaafa san Oromiyaa miidhuudhaaf qabsoo ganuudhaa odoo hin ta'in kan namicha kana hin gargaarre jedhe odoo Itoophiyaan sirna sanirraa buutee sirna Oromoo harka seente.
Let us leave alone. Namni tokko Oromoo ta'ee biyya bulche Itoophiyaa bulche be Oromiyaa Oromoodha hoo dhiise nuyi waan keenya ijaarranna humna keenya qabna. Mee amma bakka marroo kana odoo bakka ilmaa Mardaasaa kana marroo kaa namicha kana. Akkamitti nurraa dhoo warorroo. Jarri amma angoorra bilxiginnaa jedhaniin kun be si jeesuuf yoo jedhanillee na sobdeedha amma mormirraa muramutti. Rakkinni keenya kana bara. Kanaafan ani takka Oromoon hoo waan namaan jedhanii parsanaalii keessatti hin deeminaatii naman aarsinaa provook naman godhinaa. Kan kuni warra akka wal arrabsu nu tolereejin godhu ani gara kiyyaayii kanan jedheefi itti fufi dhiifamaa wajjin. I'm sorry. Ani yaada kee akkana jeche yaada sanirraa rakkina hin qabu. Garuu wanna ta'e Oromoo hundoo argitan gaafsa bakka tokko ejjechuudhaaf fedhii waan qabnuuf xinnaanis guddaanis beekanis wallaalanis abiyyi gargaaraa ture. Nama abiyyeedhan kan akka gadhee ta'e akka gantuu ta'e akka waan hunda oduma beeknullee jechuudha. An beekus afaan qabate akka kiyyaa kun. I know he didn't get any education. Engadda namni London irratti haasa'u sana kofalchiisa. Mana barnootaa biran dabarreedha. Dhugaasaati. Sanimmaa bee gaafa angootti hin beeyinsa warruma isa bira jirutu information kana ani qaallumuti beeka. Eenyu wajjin gaafsan akkana an akka Shimallis Abdiisaa kan akka Maalii Qixxeessaa kan akka namni isaa wajjin hojjetu hundu saahiba kiyya ture. Naaf erganii ture informationii keessa. Deebii Trace godhiitii ilaali viidiyoo san guyyaa kamii guyyaan kunii jedhiitiin YouTube irras jira Facebook irras jira. Hin beeknaa bee akka hin argin eenyuun natti me jaruma har'a kun pirezidaantii ta'ee kun ministira ta'ee maal jedhee wajjin gungumu kanatu gaafsanillee akka namichi kun homaa hin beekne nuu himi. Isuman gadi baasee himi obboleessa koo. Akka hin beekne nuu gale warri wajjin hojjetu. Garuu immoo irraa hunda hanirra gaafsani homaan jedhu anumatu guddisee jedhee kan irra qabate eenyu amanni gaafchan yoo jettani Lammaa Magarsaati. Isumatu harka irra qabate gaafsanis oduma beeknu oduma Jawaaris ittimu harka guddaa kan Abiyyirra harka qabate itti dhiisaa ani Oromiyaa keessa eegan jiraadhee homaa mooti kan jedhe gaafsan Lammaa Magarsaati. He is responsible bi amma Lammaa Magarsaa akkatti jaalannu kana nuyi amma waa itti gaafatamurra achirraa hin qabnu. Maali yennaan kun akkuma Dr. Milkeessaan kaleecha gadi bahee haasa'e sana caammaa hidhee hoo jedhe hinidha. Kootu hoo jedhe gad jedhe. Ergamtuu an akka isaa hin turre. Lammaawwan jedhe bee akka nabiyyiitti jedhetti fudhata gaafsan namichi kun. Lammaan immoo sanirra hundaa'ee haala daameejii kanaaf fideedhee hiyyaannee kanaaf hidhadheen gaddawaa Milkeessaan haasa'e sana amma onnee keessa ni jirti. Sanillee qalbeeffadha akka Oromootitti. Hundi keenya malee dogongora tokko gaafsan akkas jedhennee Umar Suleemaniif Juhaariif yookiin nama biraa gaafsan biltsiginnaa gargaariif nama hippokraatii fi kan ta'e addaan baasa. An akka Biraanuu Leenjisoo immoo galee Oromiyaan kana booda hoo diigamte rakkina hin qabu nama jedhan kana hunoo achiisa. Har'a immoo dhiigni Oromoo akkatti dhangala'aa gadi jiru hunoo biltsiginnaa ta'anii kan ta'antu jira. So we have to focus jechuu kiyya aboo xinnoo. Ambo wedduu yaada bal'aa nuu kennite. Laala ammallee gaafuma itti fakkaatu. Kanaaf wanni yaadaatiin haa kennu irratti nuu kennite kanarra hundaa'eetiin. Rakkoon keenya sirna erga ta'ee sirnicha nu fakkaatu ijaarachuudhaaf Abiyyiin bakka sanii yoo ka'e sirna Oromoon tokko kabraa bakka san yoo bu'e sirna nu fakkaatu ijaaruu ni danda'a. Gaafa yaada Oromootis sabboonummaa Oromootis kaayyoo kaleessa Oromoo fi qabsaa'onni Oromoo kamuu qabaata yoo qabaate sirnicha nu fakkaatu ijaaratuu ni dandeenya yaada jedhu qabda na fakkaate akkuma kiyyatti. Definitely namni amma Itoophiyaa jedhu kun Oromoo ta'e nuyi our shareholder Itoophiyaa keessa waan jiraannuuf. Big shareholder. Gibira Itoophiyaa hin kaffalla akka Oromiyaatitti. Waa Itoophiyaan nurraa barbaaddu hin kenninaaf. Itoophiyaan tun nu haa dhiiftu nuyi akka state of Oromiyaatitti illee odoo ijaaramne nuyi wayyoo qabna egereedha. We don't care less about Ethiopia. Itoophiyaa hoo wayyoo qabaatte wajjin jiraanne hoo wayyoo dhabde immoo of dandeenye jiraannaa kan jedhu san irra geenya. San godhachuudhaaf namni federaala san dha'ee iviliin kunoon akka Abiyyi gowwaan dadhabaan gantuun gadheen kunoo achi taa'e hireen qabnu nama keenyatti dhumaa jira jechuudha. So indirectly namuu Itoophiyaadhaaf falmatu amma waboon Itoophiyaa fi moti kan du'aa jiru ijoolleen Oromoo Oromiyaadhaaf du'aa jira. Namni tokko hoo waa'ee Oromiyaa irratti waliin galin Itoophiyaa irratti waliin galuu hin danda'u jechuudha. Itoophiyaan hoo achi jiraatte humna Oromoo ala Oromiyaan nagaan argattu jechuudha. Kanaaf bakkee lamaaniifuu falmannaa warri siyaasaadhaan deemu adeemsa siyaasaa qaban Juhaar dabalatee namni hundu waa'ee Itoophiyaa walitti makee haasa'uun rakkina maal qabna.
ati akka Oromootitti akka deeggaraatitti abbaa qabeenyatitti akka loltuutitti ati Itoophiyaa jechuudha dirqama keetii mootii jechuus nurra hin jiru. Our primary need wanni nu barbaannu dura Oromiyaadha. Kanaaf amma amboo gaafatte ani Itoophiyaan akka diigamtu fe'een qabu Itoophiyaan haa jiraattu waan Itoophiyaan nurraa barbaadduun kenninaafi Itoophiyaan gin nu dhiyeessuu qabdu kanan jedhu kanuma obboleessa qabu.